Nageenyi isiniif haa ta'uu jaalatamtootaaf kabajamtoota maatii Amboo Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa koodha. Ani obboleettii keessan furtuu dhalootaa miidiyaa Afooriidha. Egaa har'ammoo bakka baay'ee bareedaa fi namatti tolu bakka bishaan akka addaatti miidhagee nama hawwatu deemnee jirra. Asumaanis egaa viidiyoo kana waraabuu jaalladhee fi bakkichi waan bareeduu fi maaliif asumaanii viidiyoo kana waraabuu eegale jechuudha. Dhugaa dubbachuuf bakki isaa baay'ee bakka namatti toludha. Kanaaf egaa akkuma kanammoo obboleettiin koo Amboo Miidiyaa egaa waaqayyoo si gargaaree bu'aa dadhabbii kee koongiraansiif deebi'ee jira. Kanaaf egaa anis asumaan bakka bareedduu kana bakka bashannana kanatti baga gammadde siin jechuudhaa fi dhufe jechuudha. Bakki isaa baay'ee bakka bareedaa bakka nama hawwatudha. Asumaanis daawwadhaa isiniin jechuun jaalladha. Asumaan daawwadhaa isiniin jedha. Bakki isaa baay'ee nama hawwata baay'ee bareeda. Bakki isaa maal jedhama? Baabboo Gaayyaa jedhama. Baay'ee bareeda jechuudha. Akkasidha. Baay'ee bareeda bakki isaa jechuudha. Maatiin achi nageessanii. Kana fakkaataa isinillee gaafa gara biyyaa dhuftan maatii keessan qabattanii bakka kanatti bashannanuu dandeessu jechuudha. Baay'ee bakka namatti toludha. Egaa amma gara dubbii koo ijootti yeroon deebi'u obboleettii keenya Amboo Miidiyaa baga waaqayyo si gargaaree baga gammaddee baga bu'aa dadhabbii keetiif deebii argatte. Dhugaa dubbachuuf taanaan sabiskiraayibii 1,000 yeroo tokkodhaan eegalan yooman bakka sana ga'a nama jechisiisa. Isa biras immoo yeroo darban sa'aatii 4,000 yooman bakka sana ga'a nama jechisiisa. Garuu immoo yeroodhuma isaatti wanti fedha waaqayyoo ta'e yeroo isaa eegee hinuma bira ga'ama jechuudha. Kanaaf egaatis akkuma kanaa bakka yaaddee fi bakka karoorsitee geessee siin jechuun jaalladha haadhoo koo. Akkuma kana egaa gammachuun kun kan ishee qofa miti kan obboloota keenya waliin dadhabaa turtan mara jechuudha. Baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun jaalladha. Isinillee maaliif hojjettanii dhugaa dubbachuuf taanaan obboloonni waliin gara miidiyaa kana guddisaa jirtan baay'ee obboloota qaxaloota jajjabootadha jechuudha. Jaalala guddaa kan walitti argisiistanidha. Kanaaf egaa yeroo isheen liivii isaatii dheeraa waraabdu nuffinee dadhabne otoo hin jedhiini ishee wajjiniin taatanii waan gargaartanii fi guddaa galatoomaa isiniin jechaa akkuma kanaa baga gammaddaniin jedha. Tokko sabiskiraayibii tokkorraa kaastanii hanga viyuun guddatuufitti akkuma kanallee sa'aatiin hanga guutuufitti gaafa immoo hundi isaa guutee immoo ishiidhaa deebi'ee jirutti gammachuu keessan ibsachuudhaan kan waliin taatan hundi keessanuu guddaa galatoomaa isiniin jechuun jaalladha. Amboo koo haadhoo koo baga gammadde. Egaa kanumatti aansuudhaan yaada ati irratti keessumattuu yeroo dhiyoodhaan asitti waa'ee gorsaa maallaan jettu jedhu tokko irratti yaadota akkasii fiddee dhaloota biraan gahuu keetti baay'ee yaada bareedaa fi yaada cimaadha. Maaliif obboloonni baay'ee gola keessaa dhokatanii kan jiran jiru. Garuu immoo miidhama isa tokko irratti inni tokko barumsa argata. Milkaa'uu isa tokko irraatis immoo inni milkaa'uu dadhabee milkaa'ina ni argata waan ta'eedhaaf hojii akkasii kanallee akka itti nuufoftee hojjettu abdii koodha yookaan immoo fedhii koo isa guddaadha jechuudha. Egaa maaliif waan gaarii yeroo hojjetu namni tokko jabaadhu itti fufi jechuun gahee isa daawwatuuti. Gaafa immoo inni tokko wanta badaa yookaan wanta irraa barumsa hin argamne tokko immoo gaafa hojjetu akkuma kanatti himnee kana sirreeffadhu jechuun gahee keenyadha jechuudha. Kanaaf egaa ani waan irraa baradhe sana akka deddeebistee dhimmoota kanaan wal qabate hojjettuu abdiif amantii guddaan qaba. Maaliif yaada bareedaadha kanatti dhiyeessaa turte yeroo sanatti viidiyoowwan gaggabaabduu kan akka daqiiqaa 7 waan akkasii kana. Isaan kun cimanii itti nuufaa fufaniin jedha. Kana fakkaata yaadni ani siif kaa'u. Gaammarraatti
dogongorrii sirratti argee hin jiru. Kolfi kee itti nuuf haa fufu siin jechuun jaalladha. Jabaadhu, kanuma caalaa guddadhu, milkaa'ii. Wanta namatti tolu, waan bareedaa, waan namni irraa baratee itti gammade tokko akka irratti dabaltee nuuf hojjettu immoo abdii godha jechuudha. Maatii koo waliin iyyuu gammachuu kee kanaa ibsachaa kan jiru jechuudha. Kana fakkaataa. Egaa immoo warri dura maatii taatan laayik sheer gochuun koomentiidhaan yaada keessan kennuu fi akkuma kana warri haaraa taatan immoo ilaaltanii ba'uu qofa otoo hin taane sabskiraayibii godhanii laayikii gootanii sheerii gootanii yaada keessan immoo bakka sanduuqa yaadaa irratti keessanii fi akka baatan asumaan jaalala waaqayyootiin isinii ibsuu yaada. Kana fakkaata egaa turtiin bakka kanatti taasisne. Kanaaf amboo koo baay'ee sii gammadeera, baay'ee natti tolee jira. Koongiraasiin jedhee jira turtii waliin qabaanneef.